Dhiirri hunduu sobdoota. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nageenyi jaalaliif tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'ucha. Egaan guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenya nuuf ergite isiniif hin dubbisa. Mata dureen isaa xiqqoo nuufachiisuu danda'a. Garuu obboleettiin keenya kun maalirraa kaatee akkas jechuu dandeesse? Dhiirri hunduu sobdoota jechuu dandeesse kan jedhu immoo hanga xumuraa qophii keenyaatti na waliin turan isiniin jedha. Namoonni chaanaalii keenyaaf akkanumallee haaraa taatan anaa dhufsuniin jecha subscribe akka nuuf gootan asumaan isin gaafanna. Kallachumaan gara xalayaa kana dubbisuutti isiniin dabarsaa turtii gaarii. Warri kun warri yaabee tufaadha balballi isaanii cufaa. Si waliin wal baruu koo fi si waliin jaalala jalqabee waggaa dheeraa si waliin jiraachuun koo bara koo guutuu na gubee akkanaafu natti dhaga'ama. Nama ajaa'iba! Isin warri dhiiraa maalirraa akka uumamtan hin beeku. Hedduun keessan sobdoota. Maaliif sobdu garuu? Qalbeessaa yeroo jalqaba wal baru akka baay'ee na jaallattuu fi naaf amanamtee ana waliin jiraachuu barbaaddu natti himte. Ani dhugaa se'een jaalala hin beekne keessa seena. Nama ajaa'iba! Siif jedhee waanan ani hin taane hin jiru. Qalbeessaa maatiin koo na jibbanii, hiriyooti koo na jibbanii, sababa keetiin nama baay'ee irraa addan baheera. Akka ati baay'ee na jaallattuu fi ana kunuunsitu gaafan argu garuu namni hunduu hafee si waliin jaalala jiraachuun koo akka carraa gaarii tokkotti nan ilaalan ture. Kanaafis abdiin koo egeree bor si waliin akka ta'u hawween jaalala dhugaadhaan si jaalladhe. Onnee koo ishee qulqulluu kanarrattis mootii si filadhee si waliin jiraachuu eegale. Otuma jaalalaan waliin jiraachaa jirru namoonni hedduu waa'ee kee waan baay'ee natti himan. Akka ati nama gaarii hin taane akka ati anarratti dubartii biraa jaalachaa akka jirtuu fi wantoota hedduu natti himan. Isarra darbee ana biratti nama biraa yeroo anarraa adda baatu nama biraa akka taate illee dhagaheen jira. Kana yeroon siin jedhu ana biratti nama dhugaatii tokkoyyuu hin dhugne, nama dhugaa, nama gaarii, nama araada tokkollee hin qabne taateetu natti dhiyaatta. Gaafa anarraa adda baatu garuu manni dhugaatiin siin keessummeessine akka hin jirre nama baay'eetu ragaa siif ba'a. Nama ajaa'iba! Dhuguun kees machaa'uun keessi malee nama biraa miidhu. Tokkoffaa maallaqa kee, lammaffaa sammuu kee akka dhabdu baruu sirra ture. Anaaf homaa miti. Na dhokattee dhugdee, na dhokattee tamboo xuuxxee, na dhokattee waan baay'ee gochuun kee sumaaf ta'a. Ani garuu kana hundumaa yeroo namoonni natti himan ani isaaniin hin amanu ture. Waanan baay'ee si jaalladhuu fi bakka olaanaa siif qabuuf. Oolee bulee dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedhama mitiire. Amalli kee dhugaan ifa bahaa dhufe. Innis yeroo anaaf ati mana tokkotti gallee jaalalaan waliin jiraachuu eegallu. Erga natti heerumtee maal fidda? Erga natti heerumtee maal fidda jettee amala kee dhugaa fiddus ani garuu harka keetiin miti kanan jiraadhu waan ta'eef jireenya mataa koo murteeffachuu nan danda'a. Sirraa gargar bahuu koo dura garuu dhugaasaa sitti himee yoo hin deebita ta'eef immoo si gorfachuufan yaala. Yeroo baay'ee irra deddeebi'een sitti hime na dhaga'uus hin dandeenye. Utuu icciitii koof kee namni biraa dhaga'uu baatee natti tola ture. Garuu immoo tarii namnis utuu isa gorsee gaariidha jedheen namoonni hedduu akka si gorsan taasise. Ati gurra kee isa mirgaatiin dhaggeeffattee isa bitaatiin dhangalaaf homaa gochuu hin dandeenye. Isarra dubartii biraa wajjin jaalala biraa eegalte. Yeroos si waliin jiraachuuf garaan na citee kanaafan sirraa adda ba'uun filadhe. Kana booddee lafa ani ka'ee akka ati teessu hin barbaadu. Maqaa koo hin dhayin, maqaa kees hin dha'u. Jireenya gaarii siifan hawwu. Jireenya koo akka ati jeeftu garuu hin barbaadu. Lamuu lammataa karaan darbe akka ati darbitus siif hin eeyyamu. Sin barbaadu. Otuu gorsaan deebita ta'ee wayii ta'ani yeroo baay'ee irra deddeebi'ee si gorsuuf na dhageessa ture. Kana booddee garuu hin deebitu. Anis abdii kutadheera. Fayyaa ta'e sin barbaadu. Jaalallee kee durii Tamiimaa bakka ani jirurraa magaalaa Adaamaatti kan argamu jaalallee koo durii qalbeessaadhaaf galatoomii. Kan hordofaa turtan qophii Oromiyaa 24 sagantaa xalayaa jaalalaati. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 obboleettiin keenya Tamiimaan waggaa hedduu hiriyaa ishee waliin turuun haa ta'uutii amala isaa kan duraa waan jijjiirratee itti deebi'eef irraa adda baate yookiin gargar bahan. Kun rakkoo jireenya namoota hedduu keessa jirudha. Waanuma fe'eefuu adda bahuun furmaata miti. Jireenya gaa'elaa ijaarame diiguun baay'ee ulfaata. Otuu jireenya keessan keessatti haalli akkanaa isin mudate haala kamiin furmaata laachuu dandeessu yookiin itti laattu kan jedhu komentii jalatti naaf kaa'a. Kabajamtootaaf hordoftoota keenya waan qophii xalayaa jaalalaa waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kana laayik, sheerii fi sabskiraayib akka gootan asumaan isin gaafachaa qophii xalayaa jaalalaa gara biraatiin yeroo gara biraa hanga walitti deebinutti nagaan tura.